Waamicha keenya kabajanii karaa garaa garaatiin waamicha gochaa turre. Waamicha kana kabajanii nuunis kabajanii hojii keenya kana kabajanii iddoo nuu laattanii namoonni gurguddaan nuun ijaan arguu keenyatti illee gammannu qophii keenya irratti akkasitti argamu keessaniif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baay'ee ulfaadhaa fayyaa ta'a ofii keessaniif al ta'u itti aansuudhaanii an akka dhuunfaa kootti koodeen chaalenjii sana hundumaa keessa darbee guyyaa har'aa milkaa'ee akkasitti agarsiisaaf dhiyaachuusaa caalaa wanti na gammachiisu jiru baay'een gammadee jira. Wanti nuyi keessa darbine salphaa miti jechuudha. Amma garuu dhimmoota sana keessa seenuun baay'ee sin barbaadu namoota galateeffachuu barbaadu qofan qaba hojii kana irratti jechuudha. Hojii kana duuba namoota hedduutu jira. Namoota nuun qarshiidhaan illee afoordii gochuu hin dandeenye garuu jaalala nuuf qabaniif jaalala aartiif qabaniif jecha akka dinqiitti nu bira kan dhaabatan namoota hedduutu jiru. Isaan kana fiilmii kana duuba kan jiran hundumaa karaa hundumaatiin fiilmii kana duuba kan jiran baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jechan ittiin sin galateeffadhuun qabu fayyaanaa ta'a hunda isaaniif al tokko amalee naa kennaa. Kanuman jedhaa itti aansuudhaan ispeesifikii godhee namoota galateeffadhutu jiru. Inni jalqabaa mucaa hundi keessan iyyuu beektanidha. Iyyoo Badimaasuuti. Iyyoo Badimaasuu jechuun nama baay'ee biizii ta'edha. Hojii gurguddaa nama hojjechaa jirudha. Daqiiqaa tokko daqiiqaa lama ijaan isaa arguun baay'eedhuma ulfaata. Inni garuu hojii kana keessatti kaameeraa hojjechuu qofa otoo hin taane ediitingii yeroo hojjetu obsanni qabu sin ajaa'iba. Ani yeroo baay'ee erga inni hojjetee fixee booda amma waan kan biraan fidee dhaqaa tolee jedhee arras halkan guutuu bulee hojjeta. Nama nuffine hojii kwaalitii qabu hojjechuutti nama amanu siin jechan ittiin ibsuun qabu boleessa koo baay'ee si jaalladha. Fiilmiin kun baay'ee bareedee jaallattanii jennaan sababa isaati jechuudha. Itti aansuudhaanii mucaa tokkotu jira, mucaa xiqqaadha. Hunduma keenya iyyuu umuriidhaan nuun gadi. Garuu hojii kana keessatti namoota umuriidhaan baay'ee gurguddaa ta'an, muuxannoodhaan illee gurguddaa ta'an keessatti hirmaate. Warra kana hundumaa production managerii ta'uudhaan akka ajaa'ibaatti wantoota dhiyaachuu qaban dhiyeessuudhaan, wantoota qindaa'uu qaban qindeessuudhaan, guyyaa lama guyyaa sadii dursee wantoota hedduu mijeessuudhaan nama nu gargaaraa turetu ture. Isa qofa mootuu hin taane fiilmii kanarraa yeroo nuti itti abdii kutannee madhiisne baay'eetu ture. Erga waraabamee taa'eyyuu jechuudha. No jechuudhaan ofii isaatii fudhatee ediitingii jalqabu wanta hedduu hojjechuudhaan hojiin kun akka inni milkaa'e nama godhetu jira. Saamii Hoop, Saamii Dhibbisaa. Baay'ee galatoomii ulfaadhu fayyaa ta'e. Dhumarratti namoota akka kanatti hojii kana qindeessaa jirantu jiru. Kalaqan entertainmentii duukaa jechuudha. Ala kanatti wantoota tikeetii wal qabatan nama keessumsiisu dabalatee as keessa wantoota mimmijachuu qaban namoota hojjechaa jirantu jiru. Yeroo na dura dhaabadhee ilaalu dhugaadha jechan ittiin isin ibsuun qabu bakka. Akka isaanitti ana caalaa yookaan warra kiruu kana hojiin kun kan kooti jedhan caalaa eda galgalarra dabadabanii torban kana guutuu akka kanatti dhamaanii milkaa'ina hojii kanaatiif gahee kana ba'aa turanii ulfaadhaa fayyaataa baay'een isin galateeffadha isin hunda keessanii. Dhumarratti Janaab Gogootiin dura egaa baay'een keessan nu sadan ana Waaqoo Amaanu'eelii wal biratti beektu yeroo dheeraas immoo wajjin turreerra fiilmiiwwan gaggabaaboo siitkoomii baay'ee waliin hojjenneerra. Har'a garuu guyyaan kun anaafis isaaniifis ispeeshaalii anaaf guyyaa addaati. Baay'een gammada isinii wajjin yeroo amma kanaa deemi bu'aa bayii baay'ee waliin dabarsine yeroo milkaa kan argachuu keenyaaf guyyaa kana milkeessuu keenyaaf walii wajjin kana milkeessuu keenyaa fi gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Baay'ee gammada. Isin hiriyoota obbolootas jechuun natti ulfaataa Waaqoon maatii koo wajjin waggaan dabarsa caalaa siijin yeroo dabarsitu baay'eedha. Baay'een isin jaalladha jechan ittiin isin ibsuun qabu. Thank you.